Maashaallah meeshaa kanneen eenyutu akka fidee dhufee ka eenyu akka ta'e kophaa kophaatti isinitti himaa asumaan ammoo viidiyoo kiyya kana subscribe like share gochaa na wajjin turaasinen jedha. Hanga ammaa na jajjabeessitanii jaalallanaa qabdannaaf ibsitanii amshirnaan jecha du'aayinaa godhuu keessaniif baay'isin galateeffadha. Naaf galatoomaa isin jaaladha. Anaa walitti rabbisnaa jaalatu isinin jedha. Hedduu naa galatoomaa naa ulfaadha. Boota guddaa isinii qaba. Hedduu naaf galatoomaa isinin jedha. Isin jaaladha. Viidiyoo kiyya kanaa immoo hanga xumuraatti ilaalaa isinin jedha. Yeroo jalqabaatiif gumaa ta'eentu si dhufe Zulaa yoo jettanii assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu hordoftoota Zulaa Maashoo ummata jaalalaa ummata kabajaa jalqabaaf kana dhufe ummitiyaa fi obboleeyyantii nama lamaa jechuudha. Isumaan ilaalaa. Rahmat kinooti akkuma isin argitan kana maashaallah olaa fidanii dhufan jalqaba irratti is argitanii isa biraa amziyaa jechuun kinootana obboleettiitii maqaan isii amziyaa yookiin Azeraadha. Akka mana keenyaatitti bakka macarrashaa yookaan gara dugduu jedhan isiin tana jechuudha. Daa'ima xiqqoodha maashaallah taansee obboleessa kiyyaa kanarra dhalatee taansee daa'imni xiqqishan hooseen kun ka obboleettii tiyyaati. Obboleettii anirra dhaladheetu jira. Taansee ummiidhatu jechuudha. Daa'imni dhungatan tunillee ta'uma obboleettii tiyyaati. Akkana fakkaatanii inni ol meeshaa gurguraa fi sirbanni sultaanii abbaa manaa jechuudha. Kinooti meeshaan isaan fidanii dhufanii maashaallah kinooti holaan isaan fidanii dhufan kinoo ka guddaa isaanii ka gara naannoo isaanii kachaanillee nama biraatti fidee akkana kana. Tokko Turkii deeme, tokko Japaanii deeme, tokko Liibiyaa deeme, sadiin tokko akka diimaa tunillee ijoollee biyya Kanaafuu nama tokko walitti fura abbaa tokko tokko godhanyanii kaakaakayyuu deemanii obboleeyyanii kun Liibiyaani miliyoona 3,500 kinoo kun kaamziyaati. mee hamzuu faama Qaasi mul'isanii maal maal akka ta'e tiraasii miliyoona 3,500 seera murabbaa gara sira Gurgurtaa isaa saddeetiin fixee lachuu Ingiliizii dubbite kana dubbite dhaara maama dubbite dhaara hamzuu Galagura. والفينا أنا أخذ والفتنة أنا أخذ Eva corriendo por Namni namaa qabanii taa'uu غدا فواز taane tokko جامع ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كوفية ada kau yang sekian lanta. Kalian Tarik aja. Tarik aja. Ada. Ada tarik aja. Pada kian le. Tarik aja. Perkara suka ni. Suka ni tu. Siapa suka. Boy. normali. Kele nape? Selama aku rumah merti ya. Ulti.
Suuti akkanuma walitti qabee si kennalla. Kunillee kaa'amsiyaati akkuma isin argartan kana obboleetti xiyya xiqqooti jechaadha. Uffata ganaa ka fidde kun ka daa'ima erga shaaworii seensisanii keessa kaa'anii itti naqafanii guutummaa isaa achi kenni jechuudha. Amma immoo ka'een tarree ka ummitii tarree irraa akkuma isin argartan kana indilimsii maashaallah indilimsii kana haga gisee guddatee illee uffachuu danda'a guddate jechuudha. Haga yeroo guddaallee uffachuu danda'a akkuma isin argitan kana maashaalladha. Indilimsii akkana fakkaatu kana jechuudha. Kennaa akka hooti yookaan ummii haadhatii jechuudha ka bitee fi namatti tola wanti daa'imaa kuni maashaallah baay'ee namatti tola jechuudha. Wanta akka waan daa'imaa kana namatti tolu hin jiru. Yookaan akkuma bakka uffanni isaallee akkuma isaatti itti garaa nama nyaata akkuma isin argitanii maashaallah jedhee jira. Kennaa maatii kiyyaa jechuudha akkuma isin argitanii ittaansee ammallee ka isaanillee ka wanti biraa hin jira jechuudha. As keessa akkuma isin argitanii kinooti kunillee ka maazariiti jechuudha. Akkuma isin argartan kunillee ka ummiti kunillee kama akka obboleettii xiyya xiqqishuu taate ta'ee kararii fi guddinallee garaagarummaa qaba jechuudha. Ka isii sun xiqqoo kan akka guddaadha. Akkasuma akka itti naqafan jechuudha. Uffata yeroo ofirraan dhiitu jechaadha. Isa kan akkana watti naqafan ofirraan dhiitu jechuudha. Maashaallaadha. Waan isin ajaa'ibu obboleettiin xiyya xiqqootu mi'eetti baay'ee xiqqoodha. Daa'ima homaa waan qabdu hin qabdu ofitti maazarii cinqitee maazarii irraa fuudha. Akkasitti daa'ima kiyya akkana bitte jechuudha. Maashaallah jedheenii jira. As biratti meeshaan kun waan achumaan sarvisii achi seenee meeshaan kun ka'as seenee jechuudha. Meeshaa guutuu isiniif waraabuu hin dandeenye asirraa kan irraa hafeellee akkuma isin argitan sun hin jira. Isin argitaniirtanii maal maaliin akka dhufanii meeshaa qadaaddaa jiru qofa isin mul'isara. Inni kun dhadhaadha. Meeshaa zaambilii keessa gad dhokatee jiru qofa isin mul'isa. Kaan ammoo yeroo ol seenaniin argitanii jirtanii. Inni kun dhadhaadha. Inni kun ammoo micciirraa afaan biraatiin cuukkoo isa jedhamu san jechuudha. Afaan goota hiika hedduu qaba jechuudha. Inni kun micciirraa yookaan cuukkoodha. Bassoodhaan sukkuumame jechaadha afaan biraatiin akkana jechuudha. Ittaansee meeshaa haadha keessa bunaaf sukkaarri waan hafuu hin qabne kinooti bunaaf sukkaara akkuma isin argartan kana maashaallaadha. As biratti wanta isinitti himu hoolaan ka isaaniitii miti ka obboleessa kiyyaati. Obboleessi kiyya sun anarra dhalate akkuma isin argartan sanii xiqqaadha. Argitanii inni suni hoolaan ka isaati jechuudha. Maashaallaadha. Hoolaan ka isaati dhadhaadha, micciirraadha, laslaasaadha, daabboodha, bunaa, sukkaara, uffata daa'imaati ka ummiiti. Uffanni daa'imaa kun ammoo ka obboleettii xiyya xiqqooti jechuudha. Maashaallah jedheenii jira. Gumaata haadha xiyyaaf obboleeyyan xiyyaa argitaniirtanii. Attuma aansee waluma duraa duubaan gadi isinii dhiisa. Kan haadhaatu waan dursuuf ka haadhaa jalqabarra isinii oolchee malee ka hundaatu isinii hanga dandeen gada isinii dhiisa. Waraabuun namaa hin mijatu. Maatii ofii yoo ta'e bichaa waraabanii nama kaawwan ammoo nama salphachiisa. Waraabuun namaa hin mijatu. Akkuma isin argartan kana waraabbiin hedduu namaa mijatu sababa saniif isiniin jedha. Viidiyoo kana akkuma argitaniin subscribe, like, share godhaa laalaa isiniin jedha. Namoonni na jaallattan na kabajan hunda keessan isin jaalladha. Nagaatti na waraabu.